jechuudha. Kanaafiyyuu bara wayyaanee fa'aa yoo ilaalte argitee yoollee siyaasni biyyittii rakkoo qabaate uummanni illee bilisummaa isaa dhabee humnaan cunqursitee nagaaf tasgabbii fiddeetu namni bahee galuu danda'a, filachuullee danda'a, dhiisuullee danda'a. Waraqaa sanduuqaa ittiin baalot booksii sana hattee waan barbaadde gooteellee deemuuf namni nagaan bahee galuu danda'a. Amma sun hin danda'amu. Oromiyaa keessa yoo ilaalte lola jira. Naannolee gariis yoo ilaalte akkasuma lola jira. Naannoon garii immoo lolli dorrobee taa'uu jira. Haala akkasii keessatti namni hiriiree dhaabbatee eenyuun filataa. Kanaafiyyuu waan akkasii afaan faajjii uumamu, burjaajii uumamu. Uummanni keenyis sana galmaa'ee dhaqee akkaataa inni itti nagaan filatee galuu danda'u guddoon natti mul'atu. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo waan godhu inuma godhaa. Waraanichis waan quba qabu inuma quba qaba. Sanaaf immoo qophiin barbaachisaan inuma jira. Filmaanni afaan qabu. Homaa deemsa keenya taakkuu tokko duuban deebisu. Ololli hin jiru taanaan hojii hojjechaa hin jirru jechuudha. Nama qimmiidhaan jirru jechuu sirriitti ololli hin jiru taanaan. Dhiigan boo'u taanaan hojiitu hin jiru jechuudha. Irribaa kaanee yoo of gaafachuu qabna. Shirarraas haa ta'u diinarraa. Mootummaan kun mootummaa kiyyaa naaf ta'a waliin hojjechuu nan danda'a jetteetu amantee fudhattee jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo qawwee irratti kaasuun yakka waan ta'eef qawwee lafa keessaa jechuudha. Filmaatatu jira ni galmooftaa dorgommiitti dhiyaattaa jechuudha. Qawween qabdu aadaa seenaa filmaata Itoophiyaa keessatti kasanni filatu osoo hin taane abbaa korojoo hatetu darbaa ni injifatamtaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoos seenaa ta'ee haa. Kan hidhatee hidhannoo of harkaan qabne biyyuma kam keessatti addunyaa kana gubbaarratti kabajaa hin qabu. Uummanni Oromoos ka kabajaa dhabee fi hidhatee hidhannoo hin qabu jechuudha. Kanaaf hidhannootti cichina. Waliigallee waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf hidhannootti cicha. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qarree fi qeerroo Oromiyaa keessa dirreetti gadi baasee leenjisee hidhachiisuutti jira. Kanaaf hidhanna. Lolla. Maaliif lolla? Biyya keenyaaf lolla. Maaliif lolla? Mirga keenyaaf lolla. Maaliif lolla? Roorroo fi gidiraa waggaa 150 gateetti uummata Oromoo gubbaarratti dagaagee uummata Oromoo irraa buusuudhaaf kan loluutti jirru jechuudha. Kanaaf eenyuuf loluutti hin jirru? Nama kamiif loluutti hin jirru? Kan loluutti jirru saba keenyaaf lolla, kan loluutti jirru biyya keenyaaf lolla jechuudha. Waliigala biyyaaf lolla jechuudha. Isin har'a dirree kanatti gadi baatanii, leenjitanii, hidhattanii, boru eenyuuf loluuf deemtanii, biyyaaf loluuf deemtanii. Akka nama biyyaaf lolutti of tilmaamu, akka nama biyyaaf lolutti of herreeguutu isinirra jira jechuudha. Nama dhuunfaa saba tokko ka xiyyeeffannee lolaaruun hin jiru jechuudha. Kaleessaa gardhaatti sirnuma lolutti jirra. Sirni sun jijjiiramee sirni sabichaa ta'u suni gad dhaabbachuu qabaadha jechuudha. Bakka itti nu eegan sanaa olitti. Bakka itti nu eegan sanaa olitti humni kaleessa birgeediin jiru kutaa waraanaatti, humni kaleessa cibraan jiru birgeeditti, humni qara muraasaan jiru buttaatti guddachaa jira jechuudha waraanni. Dhukkubbii Oromoon qabutu jira. Dhukkubbii sun gabrummaa. Dhukkubbii gabrummaa sanaa fi qorichi woboo. Qoricha biraan barbaadaare. Sanaa fi dhukkubbii sabaa sanarraa kaasuuf rakkoon barbaadayyuu odootti dhufee qolachuu danda'a jechuudha. Raadarii rakkooti jechuu dandeenya woboon. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa guyyatti gammoojjii keessaa lolaan jiru. Yoo xiqqaate magaalota keessatti loluu jira. Daandiilee gurguddaa irratti bahee loluutti jira. Kanaafi jaallummaanii ulfina qabsaa'otaan, kabajaa qabsaa'otaan, humna qabsaa'otaan, hiddi dhiigaa keenya kun akkuma maagaa keenya walitti dhufu wanni qabsaa'ootiitti walitti hidhatu jaallummaadha. Aguma hiddi namaa yoo cite dhiigeetiin namni lubbuun du'u jaallummaa yoo hin jiraanne qabsaawaa du'a. Qabsaawaa yoo hin jiraanne qabsoon illee ni du'a. Wal hubannaa mi jaallan? Wal hubannaa? Warra wal jaalatu rabbi nu haa godhu. Warra argitee jaallummaa haalarratti hundaa'ee sana walitti agarsiisu osoo hin taane warra dadhabbii keessatti illee gammachuu keessatti illee lola keessatti illee dirree nagaa keessatti wal jaalatu rabbiin nu haa godhu. Isaan dhibii
Saanni fi maddi humna keenyaa wal jaalachuu keenya. Maddi humna keenyaa wal kabajuu keenya. Wal jaalala keenya keessa kaayyoon jabaate. Wal jaalala keenya keessa wal kabaja keenya keessa bakka rakkootti reebnee wal laqqabuu keessa bakka argitee dhiphannetti dhiphuu wal baasuu keessa bakka namni muufatetti muufii walirraa qabbaneessuu keessa jaallummaani jabaadha. Bakka sana keessa jaallummaan jaba. Jabinni jaallummaa warraaqsa jabe. Jabinni warraaqsa kaayyoo jabe. Jabinni kaayyoo ammoo ummati Oromoo gaaddisa boqonnaa jabaa kayoomuu itti abdatu kayoomuu itti amanu akka qabaatu taasisaa. Walhubannaa miti. Ummati Oromoo akkasi qabutti diina isaan sodaatu jechuudha. Akkasi qabutti waan ollaa isaatii itti dhufu diina ollaa isaatii itti dhufuuf yaadda jechuudha. Akkasi qabutti gabrummaa jalatti nana baay'ee yaadda jechuudha. Kanaaf wanti ani isinitti dhaamadhu guddoon jaallani. Jaarmiyaan amma itti ramadamne kuni oolmaa hojii nama 10,000 erga tokko akka horii sana hin bobbaatu. Jaarmiyaan kuni ramaddii hojii namuu hojii gargarii qooda haala bobbaa mijeeffata. Haala bobbaa mijeeffata. Bobbaan teenya tun jaallummaa teenya sana wal caalchisuu hin qabdu jechuudha. Bobbaan nuti itti jirru tun jaarmiyaan nuti itti jirru kun birgeediin itti ijaaramne kun jaallummaa teenyatti danqaa ta'uun irra hin jiran. Walhubannaa miti jaallan. Faayidaa xixiqqaa waan hojii keessatti argamu sanarratti waliin bu'uun nurra hin jiraatu. Warraaqanii lolan qabu jedhan. Warraaqan haaloon qabatu jedhan. Warraaqan yeroo kamiyyuu muffiin jaarmiyaa isaa keessa hin jiru jedhan. Maaliif jennaanii sirna qaba waan taateef. Teessuma qabaa teessumatti waa fixata waan taateef. Gamaagama qabaa gamaagama keessatti waa fixata waan taateef. Qeequ qabaatti keessatti wal fixata waan taateef. Yoo san bira dabarte seera qabaa seera keessatti waa fixata. Yoo tanarraa hafte galgalaa ganama hiriira ba'a. Yoo amma wallole daqiiqaa 5 booda fitatee kolfa wal ta'e. Kanaaf waliin muufachuu dandeessa nama. Walitti haaruu dandeessa nama. Hojiirra nama dallaluu dandeessa nama waan taate. Garuu daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 dabarti. Aariin kee daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 darbuun qabu. Walitti muufiin kee daqiiqaa 10 darbuun qabu. Daqiiqaa 10tti sirraa darbee achi gabbaatee filachuu. Jaalaharraa akkasitti wallabduunii kana boroo biraa dhabuuf teessere. Jaala rakkoo sirraa qoodachuuf deemu kana biraa dhabdare. Allaattiin koola 2 yoon qaban tokko keessa baalleen tokkittiin cabdee innaan barrisuu hin danda'u. Hin danda'a? Hin danda'a jaallan? Hin danda'u jechuudha. Baalleen kunis allaattiin sun allaattii ta'ee akka barrisuuf isa gargaara. Jaallilleen tokko si biraa cabee innaan akka allaattii sanaa yoo barrisuu dandeessellee akka Namoota tolaanis ni kenninaa jettan. Eessaa fidduu baay'ata? Adda bilisummaa Oromoo sadarkaa hundatti oolmaa daa'immaniitii kaasee haga barnoota olaanaatti barnoota tolaan kenna. Kan akkamitti gochuu dandeessu ka jettanii fi adda bilisummaa Oromoo mootummaa yoo ta'e uummanni gibira ni baasa jechuudha. Gibira uummanni baasu kun adda durummaan kan oolu barnootaaf, fayyaadhaaf, wantoota guddina waloo hawaasaaf oolaniif. Kanaaf bajata kana sirnaan itti fayyadama jechuudha. Manneen barnootaa dhuunfaa hin balleessitu jechuudha. Hin balleessine hin jenne. Nin xumura. Tolaan kennina yoo jette. Nin xumura. Ka kennu mootummaatu tolaan kenna. Mootummaan tolaan kenna jechuudha. Kan jechuun maaliin walqixxummaa carraa barnootaa walqixa ta'e uummataaf uumuun baay'ee barbaachisaadha jennee waan amannuuf. Tokko waan uummataaf sassaabnu kana sirnaan itti fayyadamna jechuudha. Lama biyya kana keessatti malamaltummaan akka malee guddatee kan ija baase sirna ta'ee jira biyya keessatti. Kanaaf malamaltummaa kana dura dhaabbannee qabeenyi uummataa akka hin qisaasofne ni goona. Barnoota irratti moo? Walumaa galatti qabeenya biyyattii malamaltummaa irratti amma waa'ee barnootatti xiyyeeffannoo keenya. Kanaaf eessaa fidduudha horii sana. So malamaltummaa sana yoo hanqisne horii malamaltummaaf oolu sun barnootaaf ooluu danda'a jechuudha. Biyya kana keessatti mootummaan kun immoo irra caalatti karaa hundaan kallattii hundaan lola keessa jira. Bajanni biyya kana harki caalu garaatti deemaa jira. Nagaa ni buufna. Gaafa nagaa buufnu qabeenyi garas deemu kun gara misooma barnootatti deebi'a jechuudha. Gaaffii baay'een qaba. Isaan keessaa yeroodhaaf lamuman kaasa.
addi bilisummaa Oromoo sagantaa isaati jijjiirrate moo kanaan dura waa'ee biyyaa akkamittiin kaasuu danda'e barnoota biyyaa kaasaati kan inni jiru sagantaa isaa jijjiirrate moo kan nuti beeknu addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa fottoksee ofiisaa bulchuudhaaf kan inni yaadaa jiru waan ta'eef akkamitti waa'ee biyyaa barnoota irratti kaasuu danda'e tokko inni kan biraa tolaan barnoota dhiyeessuu kan jedhu keessumaa barnoota olaanaa keessatti piraktisiin addunyaa tolaan kennaa jira moo akkamittiin itti deemaa jira muuxannoo biyya kamiitti biyya keenya keessatti fiduudhaaf yaalii gochaa jiru kan jedhu. Waa'ee barnoota irratti yoo xiyyeeffanne gaarii ta'a waan biyya fottoksuu maal sun sagantaa biraatti kan haasofnu ta'eeti addi bilisummaa Oromoo akka paartiitti gaafa galmaa'u isatti hin deebina. Kan amma barnootaan wal qabatee muuxannoo kana eessaa fiddanii akka tolaan eessatti barsiifamaa isin akkaataa kamiin barsiistudha? Biyya tolaan itti barsiifamu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Scandinavian country yoo fudhanne sadarkaan hundatti barnoonni tolaa ni jira. Qabatamaatti hojiirra oolchaa jiru. Kanaaf experience gaariitu jira jechuudha. Sanaan booddee garuu isaan waan kanfalan qabu kan tajaajila dursanii bilisaanii hin baratu booddee garuu waan kanfalan qabu. Definitely. Isin akka tolaan jettan guutumaan guututti. Definitely tolaan barsiifna. Maaliif tolaan barsiifna? Tokkoffaa hawaasni keenya marginalize ta'ee carraa barnootaa gahaan argannee dhiibbaa siyaasaa bara dheeraaf jala ture waan ta'eef barnoota gahaatti hin arganne kanaaf hawaasni keenya haga sadarkaan barnoonni isaanii walgitutti uummanni gara dhiyootti galiinsaa gara galii diinagdee giddu galaatti haga deemutti barnoonni tolaan kennama carraan sun carraa wal qixa ta'e uummataaf uumuuf dirqama ta'a jechuudha. Maaliifin bu'uura waan hundaati jennee waan amannuuf barnoonni barnootatti xiyyeeffannaa addaa bajata addaa kenninee barataan sadarkaa hundatti tolaan carraa wal qixa ta'e argatee achiin booda immoo bu'aan dhufu sun immoo dandeettii barataa fi hiree wal qixa yoo uumne rakkoo hanqina amma fundamental jiru kana furuuf murteessa inni tamanna. Kanaaf kana gochuun waan ulfaatu nutti fakkaatu praktisiin akkasii addunyaarra immoo ni jira kana gochuu dandeenya inni tamanna. Tole kan biraa kan kaasan Dr. Bultoosan duraan Oromiyaa foktoksuudha yaada jedhudha. Amma immoo barnootaan wal qabatee akka waliigalaattidha. Kana keessatti Dr. Bultoosan kan kaasanii barnoonni isin amma kan irratti hojjettan kun akka naannoo Oromiyaa qofaatti moo akka biyyaattidha? Akka naannoo Oromiyaattis waan qabnu qabna. Fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti barnoonni sadarkaa duraa afaan Oromootiin kennama. Akka biyyoolessaatti kun yoo jennu immoo sabni hundumtuu afaan isaatiin akka baratu barnoota sadarkaa duraa ni jajjabeessina san irratti hojjenna jechuudha. Waa'ee biyya fottoksuu kan jedhu sagantaan adda bilisummaa Oromoo pablikiidha calqabarraa kaasee ammas argachuu dandeessu onlaayinii galtaniiti fottoksuu waan jedhu sagantaa adda bilisummaa Oromoo irratti ani personally barreeffameen argine jechuudha. Ka jedhu hiree ofii murteeffannaaf qabsaa adda bilisummaa Oromoo kana jechuun immoo waan uummanni Oromoo murteeffate san ni fudhata jechuudha. Ammallee uummataaf kan qulqullaa'uu qabu haalli Scandinavian countries biyyoonni kun barnoota olaanaa bilisaan akka kennamin beekama. Haalli qabatamaan jarri kun keessa jiranii fi haalli qabatamaan biyya keenya akkamitti wal simsiistanitti barnoota olaanaa bilisaan kennina kan jedhu sun maddi isaa maali? Fakkeenyaaf Scandinavian countries warri jedhaman kun baay'ina uummataa isaaniitiin baay'ee xixiqqoo risoorsii immoo baay'ee kuufama olaanaa warra qabanidha. Isaan akkasii kana praaktisii kana finnee biyya keenya keessa oolchuu ni dandeenya. Biyyoonni gurguddoon baay'ina uummataa akka keenya qaban kun maal praaktis gochaa jiru? Warri Chaayinaa maal akka isaan gochaa jiran quba qabdu kan jedhu sana osoo nu kaasan. Inumaayyuu isaaniif osoo hin taane nuuf barbaachisa barnoonni tola. Maaliif warri sun akka isaan jedhan galii guddaa qabu, dandeettii guddaa qabu, qabeenya guddaa qabu. Even kaffalanii barachuu danda'u. Garuu uummanni keenya immoo carraa sana waan hin qabneef nu addatti barnoota irratti xiyyeeffannaa addaaf bajata addaa kennuudhaan biyya kana keessatti bajanni guddaan mirga sabootaa ukkaamsuuf oola waan ta'eef gaafa adda bilisummaa Oromoo aangootti dhufe nagaatu bu'a. Yoo nagaan jiraate immoo riisorsiin lolaaf oolu, riisorsiin saamamu malaamaltummaan gara barnootatti waan deebi'uuf tolaan kennuuf dandeettis ga'umsa sitti qabna. Oromiyaan immoo qabeenya sanis ni qabdi, biyyi kunis qabeenya san gahaatti qabdi. Rakkoon kan jiru amma ani akka waliigalaatti haalli qabatamaa biyyi keenya keessa jirtu dhuguma qabeenya akkasii qabnaa addunyaan immoo akka waliigalaatti garamitti deemaa jirti kan jedhudha. Bilisummaa dhaabbilee yaada biroo
yeroo qabnuun wal qabatee kanarra baay'ee turre waan ta'eef gaaffii biraa osoo hin kaasinatti tole. Addi bilisummaa Oromoo qulqullinni barnootaa keenya rakkoo qaba. Manneen barnootaa istaandaardiin guunne leeccalloon hin guutamnee fi jedhee kaasa. Kun dhugaadha jira lafarra. Garuu isaan addi bilisummaa Oromoo manneen barnootaa gubuutiin ijoolleen yeroo qorumsaaf deeman suukanneessuutiin maatii adabuutiin osoo deemu kana akkamittiin fooyyessuun danda'ama. Uummata Oromoo mana barumsaa isaa jalaa gubne qabeenya abbootii doorsisne ijoollee doorsisne akkamittiin qulqullina barnootaa fiduu dandeenya isa kanarratti osoo deebinaati. Tokkoffaa addi bilisummaa Oromoo qabeenya uummataa gubuu osoo hin taane mirgaa fi qabeenya uummataa akka hin gubanneef jaarmiyaa qabsaa'uudha. Qabsoon keenya ijoonuu isa kanaaf jechuudha. So qulqullina wajjin ragaa wajjin jechuudha. Tokkoffaa akkuma mana keessaa haasa'amaa ture fakkeenyaaf bara darbee dhibbeentaa 8.4 qofatu darbeetoo yuunivarsiitii galuu danda'e jechuudha. Kun rakkoo qulqullinaatti hanna dhoowwuni mallattoo irratti hojjechuudha malee hundee san irratti hojjechuu miti. Hundeen maalidhaa tokko bajeta Paartiin keessan amma qulqullina barnootaatirraan karaa biraatiin miidhaa geessisaa jiraadha. Manneen barnootaa gubaa inni dogoggora hin baranne gochaatii jirtuudha kan isaan jechaatii jiran. Nuti sun akka hin taaneef warra qabsaa'u malee warra san gochaa jiru miti jechuudha. Kanaaf itti gaafatama kan qabu mootummaadha. Aangoo kan qabu mootummaadha. Mootummaan qabeenya uummataa tiksuu hin dandeenye nageenya mana barnootaa tiksuu hin dandeenye. Maal hojjettan? Yoo xiqqaate gara manneen barnootaa 8,000 har'a gariin isaanii saamamaniiru, gariin isaanii mancaaniiru, gariin isaanii immoo hojii ala ta'anii jiru jechuudha. Kanaaf itti gaafatama kan qabu mootummaadha. Achirratti immoo xiyyeeffannaa waan hin kennineef fakkeenyaaf bajata GDP biyyattii keessaa dhibbeentaa 3.7 barnootaaf ramade. Barnoonni amma kana keessatti barnoonni fi mootummaan kun wal argaa hin jiranii jechuudha. Bajatas yoo laalle waggaa 4 darban yoo laalle bajanni gadi bu'aa dhufe fakkeenyaaf waggaa 4 dura biiliyoona 100 biiliyoona 10 ture bajanni barnootaa akka biyyattiitti bara darbe immoo biiliyoona 74.2. Kana jechuun xiyyeeffannaan barnoota mootummaan kun kennu gadi bu'aa akka deema agarsiisa. Maallaqa kana qofa miti infileeshinii yoo laalle immoo waggaa 4 fi har'a gatiin maallaqni qabu yoo laalle biiliyoonni 74 jechuun kanaa gadi jechuudha. Kanaaf lafa bajanni gahaan hin jirretti leecalloon gahaan hin jirretti qulqullina barnootaa eeguu hin dandeenyu. Sirni kun kanatti xiyyeeffannaa kennaa hin jiru. Xiyyeeffannaan mootummaan kun lolaa fi diroonii bitatee uummataan loluu yoo ta'e malee qabeenya uummataas tiksuu hin dandeenye. Kanaaf immoo itti gaafatama kan qabu sirnicha malee adda bilisummaa Oromooti miti. Isin akkaataa kamiin kana keessaa baastudha amma inni guddaan amma karaa biraatiin barnoota sadarkaa gadiitti dirqamaan kennaa waan jedhu kan duratti nuuf kaasee. Definitely. Eeyyeen. Saniif seera tumne jechuudha. Sadarkaa duraatti barnoota elementarii barachuun sadarkaa seeratti kan nama gaafachiisu ta'ee namni kamiyyuu barataan kamiyyuu mana barnootaa galee barnoota sadarkaa duraa barachuun dirqama ta'a. Kun immoo toolaan kennama. Gaheessotaaf immoo duula dhaabbataa gaggeessina jenneerra. Bakka isaan jiranitti dhaqqabnee duula dhaabbataa gaggeessine. Duulanii qulqullina barnootaa mirkaneessuu ni danda'ama? Isa ni danda'ama. Maaliifin gumaacha qabaa qulqullina barnootaa qofa osoo hin taane warra carraa barnootaan arganisan biras gahuun barbaachisaa waan ta'eef. Seektara barnootaa Tigraay balaa irratti kan kuffisu ta'uu isaatiin hatattamaan akka dhaabbisuuf itti gaafatamummaa isaanii bahachuu akka qaban beeksisaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaa daa'immanii UNICEF waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa UNOCHAM sagantaa misoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin UNDP mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif dhaabbilee qooda fudhattootaa deeggarsa namoomaa idil addunyaa hundaaf xalaa barreessaniin tarkaanfiin mootummaa Itoophiyaan fudhatame dhoorkaa baajataa taasisee mirga daa'immanii kan sarbuu fi waliigalteewwan idil addunyaa raggaasifaman kallattiin kan sarbuu ta'uu xalaa isaaniitiin beeksisaniiru. Dhoorkaan baajataa kun waliigaltee nageenyaa Piriitooriyaa kan diigum heera mootummaa Itoophiyaa irratti mirga daa'immanii fi hojjettoota mootummaa kan sarbuum Tigraay sababa waraana duguggaa sanyiin mancaatiin hunda galeessaa irratti dhaqqabe ijaarsa lammataa deeggarsa idil addunyaan eegalaman kan danquum tasgabbii murtaa'aa argame balaa irratti kan gatu ta'us hubachiisaniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa baajata Tigraay dhorkuu hordofee barsiisonni miindaa ji'oota 16 kaffalamuuf akka hin dandeenyeef hanga yoonaa gidiraan isaanii cimee itti fufaa jiraachuu isaatiin gaaga'ama namoomaa hammaataaf
saaxilamus eerameera. Barsiisonni Tigraay of jalatti maatii bulchan hedduu qabaachuu hordofeem maatiin isaanis gidiraa fi gadadoo hamaa keessummeessaa jiraachuus xalaayichi beeksiseera. Dhoorkaan miindaa barsiisotaa sarbamiinsa mirgoota namoomaa ta'uun daa'imman carraa barnootaa akka hin arganne gochuun barnoonnis akka adda citu kan taasisuudhaas jedhameera. Mootummaan federaalaa dhoorkaa baajataa fi sarbamiinsa mirgoota namoomaa raawwatum hatattamaan akka dhaabbisuufi baajata qabame akka gadi lakkifamuu qabuun itti gaafatamummaa keessan akka bahattan gaafanna jechuun waldaan barsiisota Tigraay, waldaan gamtaa maatii fi barattoota Tigraay fi waldaan barattoota Tigraay xalaa banaa waloon baasuun erganiin cimsanii hubachiisaniitii jiru. Buqqaatonni lixa Tigraay kaampii buqqaatota magaalaa Shiree Indaasilaaseetti daatanii jiran gidira hamaaf saaxilamuu isaanii himan. Mootummaan federaalaa bu'uura waliigaltee nagaa Piriitooriyaan qe'ee duraanitti isaan deebisuu akka qabus buqqaatonni kunneen gaafatanii jiru. Ashannaa fi Hagos. Addat barraa habarraan harmeesitti xumaraarra buqqaanii buufata buqqaatota Shireetti kan argamanidha. Tsigireedhaan ilma isaanii yoo taatu kalee ishee lammanuu dhukkubsatanii hojjechuu dhaabbisuu isaaniif himamus ilma isaanii alamsisuu haa hafuuti nyaata yeroof kan ta'u dhaabanii gidiraa hin dhaabbanne keessatti akka argaman nuuf ibsaniiru. Tsigireedhaan mucaa koola deemtuu waggaa 14 yoo taatu hospitaala Aayidaritti yaalamaa turte. Ammatti deeggarsa yeroo dhabdu gara buufata buqqaattotaa kanatti qabadheen deebi'e. Kaleen ishee lammanuu hojjechuu dhaabbisaniiru. Gara Finfinneetti Riifaraa jedhamtus humna waan hin qabneef asitti gidirfamaa jirti. Daahoo daasaa pilaastikaa kana keessatti gatamnee jira. Tajaajila bu'uuraalee argachuu kan hin dandeenye lammiilee buqqaattotaa fi godaantota Tigraay rakkina irratti rakkina isaanitti tulamee lubbuu isaanii balaa dabalataa hordofsisaa akka argamu kan ibsan Addat barraa buufata buqqaattotatti ta'anii gidira ilma isaanii ilaalaa akka jiran dubbataniiru. Zaqal azii aftu zinawarkoo caadata zuqawun. Osoo qe'ee kootti ta'e silaa mucaan koo maallaqa ittiin yaalamtu hin dhabdu ture. Ilmaa koof miti kan biraafis deeggaraan ture. Garuu maal godhamam yeroon asitti nu gate. Buufata buqqaattotaa keessatti hoomtuuyyuu gochuu hin dandeenye. Callisnee ija keessa wal ilaalaa jirra. Filannoo hoomtuuyyuu dhabneerra. Qe'ee isaanitti osoo jiran jireenya gaarii jiraachaa kan turan fi sochii misooma fooyya'aa taasisaa kan turan buqqaattota kunneen ammatti buufata buqqaattotatti gatamanii jireenya gadadoo hoogganuuf dirqamuu isaanii Addat barraa ibsaniiru. ድንኳን ነው ያለኝ እንስሳው ነው ደጎለይ አበረኻ ካምቦ ሕርሻና Dukkana suuqii kanuu fi koom horsiisa beelladaa fi qonna qabaan ture. Abbaan manaa koos investara xiqqaa ture. Sababa waraanichaan gara Sudaanitti godaaneera. Biyyatti deebi'uu hin dandeenye. Hanga ammaatti wal arginee hin beeknu. Ijoollee waliin dahoo pilaastikaa kana keessatti gatamnee jirra. Waliigaltee nagaa Piriitooriyaa guutummaan guutuun raawwatama taasisuun buqqaattotaa fi godaantota gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an qaamolee ilaallatu itti gaafatamummaan akka hojjetanus waamicha dhiyaateera. عدنا طرح نعدي مدرية أجزاي تقول لك أتدس دولني Nuyi gara qe'ee keenyatti deebi'uudha kan barbaannu. Achitti ollaa koo waliin jiraachuun barbaada. Mucaa koo yoo dhabeelleem achitti qe'ee kootti awwaaluun barbaada. Qe'eerraa buqqifamne asitti gidira hamaa dabarsaa jirra. Gidiraa irratti gidiraan nurratti tuulameera. Midhaan bishingaa daakamee hin nyaatamne nuuf kennamaa jira. Ammaas fedhiin koo inni dhumaan gara qe'ee kootti deebi'uu fi deebi'uu qofaadha. አፈራረምታ አካላት ለው ናይ ብልዕል ፍትዳት ዘፈራርሙ ለው መንግስት ፌደራል ለው ብአሸኳይ ንዓድና ክምልሰና Qaamoleen walii galtee Piriitooriyaa mari'achiisanii fi mootummaan federaalaa hatattamaan gara qe'ee keenyatti nu deebisuu qabu. Keessattuu ammatti ganni dhufaa jira. Deemnee oomisha yoo hin oomishne bara dhufu balaa guddaatu nu eeggata. Gara balaa hammaataatti galaa jirra. እዚ ዝነበረ ስምምዕነቶም ተራዲኦም ተባቢሎም ንዓድና ክምወልስና ንደሊ ንሕና bu'uura walii galtee Piriitooriyaa mallatteessaniin walii galanii gara qe'ee keenyatti akka nu deebisan feena. Buufataalee buqqaattotaa Tigraay keessatti buqqaatonni 1,300 ol beelaaf hanqina qorichaan du'uu isaanii AFP'n gabaaseera. Dhumaatiin buqqaattotaa buufataalee buqqaattotaa keessatti guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuus gabaasichi beeksisee jira. Ammallee dabalata qabna.
Tigraayitti buqqaatonni 1,300 ol kaampii buqqaatotaa keessatti beelaaf dhabinsa qorichaan du'uu isaanii dhaabbanni oduu Ajaans Firaans Pirees gabaase. Tigraay keessatti lammiileen buqqaatotaa 1,300 ol kaampii buqqaatotaa keessatti dhabinsa nyaataa fi hanqina tajaajila fayyaan dhumuu isaanii Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Obbo Gabrasillaasee Taarraqan biiroo hawaasummaa Tigraayitti daayireektara yoo ta'an deeggarsi namoomaa hirdhachuu hordofee buqqaatonni 1,309 kaampii buqqaatotaa garaa garaa keessatti dhumuu isaanii Ajaans Firaans Pireesitti himaniiru. Gama mootummaa federaalaa Itoophiyaan deeggarsi namoomaa taasifamu dhabamuu fi dhaabbileen deeggarsa idil addunyaas deeggarsa taasisan dhaabbisuu hordofee lammiileen miiliyoona danuu balaa hammaataa irratti aggaamame akka jiru gabaasichi ibseera. Tibbana buufata buqqaatotaa Hitsaas keessatti buqqaatonni 333 fi buufata qubsuma Aaduwaatti ammoo buqqaatonni 125 sababa beelaa fi dhabinsa qorichaan dhumuu isaanii Addis Istaandaard gabaaseera. Buqqaatonni baay'een hanga ammaatti guyyaa guyyaan beelaaf hanqina tajaajila fayyaan lubbuu dhabaa jiraachuu qindeessaan buufata buqqaatota Hitsaas obbo Abrahaam Abrahaatoon mirkaneessaniiru. Buqqaatonni godina lixaa Tigraay qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'uun gara biyya Suudaanitti godaananii turan biyyatti deebi'uun kaampii buqqaatotaa magaalaa Abiy Addiitti buufatanii jiranis deeggarsa namoomaa dhabuun beelaan dhumaa jiraachuu beekameera. Buqqaatonni guutuu Tigraay keessatti argaman hanqina nyaataa, tajaajila fayyaa, dahoo fi wantoota bu'uuraa dhala namaatiif barbaachisan dhabuun lubbuu isaanii darbaa jiraachuu gabaasichi ifoomseera. Kaampii buqqaatotaa keessatti deeggarsi namoomaa lammiilee buqqaatotaaf taasifamu hirdhachuu isaatiin buqqaatonni dhumaatiif saaxilamaa jiraachuu gabaasichi eereera. Buufataalee buqqaatotaa keessatti dhukkuboonni daddarboon mudachuun namoonni hedduun dhukkuboota kunneeniin hubamuun du'aa jiraachuus beekameera. Qindeessaan kaampii buqqaatotaa Hitsaas obbo Abrahaam Abrahaatoom buufaticha keessatti abbootiin warraa buqqaatotaa 4,856 fi walumaa galatti abbootiin warraa kunneen maatii 16,650 jalatti qabanii fi kanneen dhiyeenya kana Sudaan irraa deebi'an beelaamaan rukutamaa jiraachuu himaniiru. Deeggarsi namoomaa duraan midhaan kiloogiraama 15 kennamaa ture yeroo ammaa gara kiloogiraama 12tti gadi buus qindeessitoonni buufataalee buqqaatotaa kunneen ibsaniiru. Dhoorkaan qorichaa Tigraayitti taasifamu gaaga'ama fayyaa naannicha hammeessaa jiraachuun himame. Dhoorkaa fi uggura taasifamu hundi dhaabbachuu akka qabus himamee jira. Askaalichaa Daaniin gabaasa dabalata qabdi. Waraana Tigraay irratti uumamee badii hedduu hordofsiisuu isaa ni beekama. Keessattuu dhaabbilee fayyaan 90% kan ta'u mancaa'uu isaa ni beekama. Hanga mancaa'e garuu deebisanii ijaaruu hin taasifamne. Dhimmicha irratti yaada isaan kan nu kennan hoogganaa biiroo fayyaa Tigraay duraanii Dr. Gabraab Barnaabaas sababa waraanichaan rakkoo qaqqabee hanga ammaatti furmaata akka hin argannees ibsaniiti jiru. አሁን ትግራይ ቶክስ ቆሟል። ammatti dhukaasa Tigraayitti dhaabbateera. Dhukaasni sababa waliigaltee Piriitooriyaan mootummaa federaalaa fi Tigraay wal dhukaasaa hin jiran waggaa 3 nu ta'eera. Garuu waggaa 3 kanatti sirna fayyaa manca'ee meeshaa yaalumsaa fi qorichawwan turan 85 oliidha kan manca'an. Waliigaltee nagaa boodaas deebisanii ijaaruuf yaali taasifamus mancaatii qaqqabee bal'aa waan ta'eef gara itti tureetti deebisuuf waan hin dandeenyeef yeroo ammaa immoo wantoota bu'uuraa gara Tigraayitti seenuu kan qaban dhorkamuu isaa sirrii mitiis jedhaniiti jiru. ያሉ ለምሳሌ በአምቡላንስ ብንጀምር የአምቡላንስ ስርዓት ሙሉ በሙሉ ተዘርፎ ነበር። አሁን በምግባረ ሰናይ እርዳታ አምቡላንሶቹ አሉ። amma fakkeenyaaf ambulaansiin yoo jalqabne ambulaansiin guutummaan guutuun saamamee ture. Ammatti deeggarsa dhaabbilee tola ooltotaan ambulaansiiwwan ni jiru. Garuu boba'aa hin qabanu. Boba'aa xiqqoo galaa kan ture guutummaan guutuun dhaabbateera. Kanaaf konkolaataawwan kunneen dhaabbataniiru. Ambulaansii jechuun yaalumsa socho'aa jechuudha. Kana sababa boba'aan dhaabbachuu isaa baay'ee gaddisiisaadha. Akkamitti gara itti tureetti deebi'a. Gufuu kan biraan kaffaltii ogeessota fayyaadha. Ogeessota yoo hin kaffalamne
fayyadamneef maal nyaatanii uummata tajaajilu gufuu kan biroo qorichaadha qoricha dhufa hin jiru dhukkuba dhukkubsataa adda baastee isaan booda qoricha hin jiru. Dhaabbilee fayyaa suphoo fi tajaajila kennuuf qaamolee ilaallatu xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu kan yaadachiisan Dr. Gabraab Barnaabaas sana ta'uu baannaan garuu rakkoo uummataa daran cimuu danda'as jedhaniiti jiru. የሁሉ ወደ ነበረበት አልተመለሰም። kana hunda gara itti tureetti hin deebine yaaliiwwan hin jiraanu jechuu miti yaaliiwwan ni taasifamu garuu gufuuwwan jiru mootummaa fi hooggantoota siyaasaa sagalee tokko ta'anii uummata giddu galeessa taasisanii iyyuu qabu beelaan dhukkuban tajaajila fayyaa dhabuun fi gad lakkisuu ogeessota fayyaan uummaticha dhumaa jira qaqqabaa fi hojii misoomaa kanniisaaf xiyyeeffannoon itti kenname hojjetamuu akka qabu ogeeyyiin damichaa himan. Teeknooloojiitti fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa dammaam ol guddisuun akka barbaachisu himamee jira ammas dabalata qabna. sababoota keemikaalaa garaa garaan oomishni dammaa akka hin hir'anneef qabeenya misoomaa uumamaa eeguun hoomaa kanniisaa baay'isuun akka barbaachisuu fi itti fayyadama keemikaalaa irratti rakkoo jiru hiikuun oomishaa fi oomishtummaa dammaa ol guddisuun akka barbaachisu Inistituutii qorannoo qonnaa Tigraayitti qorataa teeknooloojii kan ta'an obbo Hagos Kedaanee fi qindeessaan piroojeektii Mo'eeshinii obbo Jamaal Gidee DW International itti himan. ማር ሀብት ልማት ዙሪያ ያሉ misooma dammarratti rakkoolee jiran maalii jedhamee beekamu qabu keessattuu fayyadama keemikaalaa irratti rakkoon guddaan ni jira kun ammoo hoomaan kanniisaa akka baduuf sababa ta'aa jira rakkoon kun bu'uura irraa hiikamuu qaba mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee rakkoo furuu qaba. በጥናታችን እንዳየነው qorannoo keenyaan akka ilaalleetti misooma jallisii irratti misooma kanniisaa akkamittiin adeemsisuu dandeenya jedhu rakkoolee jiran fi wantoota gaarii jiran adda baasneerra fayyadamni keemikaalaa rakkoo guddaa akka ta'e ilaalleerra naannoo jallisiitti kanniisaa horsiisuun yoo barbaadame jalqaba fayyadama keemikaalaa irratti rakkoolee jiran qorachuun barbaachisaadha. qabeenya misoomaa uumamaa naannoo keenya jiru kunuunsuu fi eeguun qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni hubannoo gahaa akka qabaatanuuf waltajjiileen qophaa'uu qabus jedhan. በንብ ላይ የሚሰሩ ተመራማሪዎች የሚያስቀምጡት qorattoonni horsiisaa kanniisa irratti hojjetan kan lafa ka'an kanniisni oomishaa fi oomishtummaa 20 hanga 35 qulqullinaanis akka dabalu mirkaneessaniiru. Oomishaaf oomishtummaa ni dabalatanaan faayidaa kanaa hawaasaaf beeksisuun murteessaadha. Waltajjiiwwan hubannoo uummata cimsan qopheessuun barbaachisaadha. ህብረተሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ ያው ሰፊ ኤክስቴንሽን ስራ መስራት ያስፈልጋል። hawaasni hubannoo gahaa akka argatuuf hojiin ekstenshinii bal'aa hojjechuu barbaachisaadha. Hawaasaaf hubannoo uumuun barbaachisaadha. Kun ammoo seeraanis deeggaruu waan qabu natti fakkaata. Keemikaala bifuun dura of eeggannoon taasifamuu qaban jiru. Akkaataa rakkicha salphisuun danda'amuu haalonni ni jiru. misoomni kanniisaa damee hojii guddaa ta'uu isaatiin damichaaf xiyyeeffannoon guddaa kennamuun dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraan hojii uumamuu qabaas jedhan. ካሉት የላይቭስቶክ ዲቨሎፕመንት ፓኬጆች ሁሉ የተሻለ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤት የምታገኝበት Piroojeektuuwwan misooma beellada keessaa tokko yeroo gabaabaa keessatti bu'aa guddaa kan argamsiisu misooma kanniisaati. Kana irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuun hojjechuun naannoo kanaaf baay'ee barbaachisaadha. Naannoo baadiyyaatti hojii dhabeeyyiin dubartoonni fi dhiironni baay'een jiru. Hojii kana irratti dargaggoota hedduun hojiitti galchuun carraa hojii uumuun ni danda'ama. Qabeenya uumamaa naannoo keenyatti argamu fayyadamuun faayidaa misooma kanniisaa irraa argachuu qabnu mirkaneessu. barbaachisaadha. Barattoonni fi barsiisonni guutuu Tigraayitti argaman miindaan barsiisotaa dhorkameem kaffalamuu akka qabu hiriira nagaa gaggeessuun gaafatanii jiru. Suuraa daawwannee walitti dachaana.
መሰል ሕፃናት ተማሮ ይከበር ይከበር። መሰል መምህራን ይከበር። ዛበልቲ ናመረበቶም ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቶም oduu xumuraatiin diyaaspooraan tagaaruu biyya Ameerikaa jiraatan gaaffiin bu'uuraa uummataa Tigraay deebi'uu akka qabu hiriira bahuun gaafataniiru. Diyaaspooraan tagaaruu biyya Ameerikaa jiraatan waajjira dhimma alaa Ameerikaa deemuun dhorkaan baajataa qorichaa fi dhiyeessii bu'uuraa taasifamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu akka qabu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa ugguraa fi marfama gaggeessuu akka dhaabbisuu fi lammata gara waraana duguggaa sanyiitti akka hin galleef Ameerikaan gumaacha ishee bahachuu akka qabdus gaafataniiru. Tokkummaa bulchiinsaa Tigraay mirkaneessuun buqqaatonni fi godaantonni karaa wabii nageenyummaa isaanii gameen gara qe'ee isaaniitti deebifamuu akka qabanis hubachiisaniiru. Yakkoota uummata Tigraay irratti raawwatamanis qaama walabaan qoratamanii haqnii fi itti gaafatamummaan mirkanaa'uu akka qabus gaafataniiru. Humnoota weerartuu lafa Tigraay keessaa baasuun tokkummaa bulchiinsaa fi birmadummaan Tigraay bakkatti deebi'uu qabas jedhan. Walumaa galatti waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa guutuu raawwachuun buqqaatonni fi godaantonni gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an hawaasni addunyaa dhiibbaa taasisuu akka qabu diyaaspooraan tagaaruu biyya Ameerikaa jiraatan gaafataniiru. kabajamtoota daawwattoota keenya DW International irraa oduu kanaaf qabnu asumatti goolabnee jirra waan nu daawwattaniif galata qabdu yeroo gaarii qabaadha.